Hayya dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kan hordofaa jirta Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa qophii keessummaati. Qophii keessummaa keenya guyyaa har'aatiin keessummaa tokko qabnaa, keessummaa guddaa tokko qabnaa. Isaanis obbo Saamu'eel Qomichaa jedhamu. Obbo Saamu'eel Qomichaa biyya Kanaadaa irra jiru. Biyya Kanaadaa jiraatuun immoo biyya biraa jirraa karaa onlaayiniitiin walitti dhufnee waa'ee mata duree garaagaraa kaafnee asirratti marii yookaan waliin taasisuu fi asirratti dhiyaannee jirra. Itti dhiyaadhaa isiniin jedha. Obbo Saamu'eel isinis waamicha Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaan isinii godhe kabajtanii tole jettanii asitti argamuu keessanii fi horaa bulaa deebanaa isiniin jedha. Anaa dhufu baga nagaan gara Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa dhuftan. Ana isinillee galatoomaa yeroo qabdan irraa tanii waa'ee jiruuf jireenya keenyaa, waa'ee saba keenyaa waan irra jirru waliin akka haasofnuu fi yeroo naa kennuu keessanii fi ulfaadhaa isiniin jedha. Baay'ee horaa deebi'anaa isiniin jedhaati. Kallattimaan gara marii keenyaatti seennaa wanti asirratti isin affeerannee fi gara karaa sooshaal miidiyaa kanaas haa ta'u miidiyaalee garaagaraa irratti hojiilee tokko tokko waan gurguddaa tokko tokko hojjetaa akka jirtan argina. Kanniinumaaf nullee Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaan hinaaffaa nama kennaa kana ummataan gurra ummataatiin akkuma aannan muchaa baatee yeroo guutti jedhan sani miidiyaa kennallee yaada isin qabdanii hojii isin harkaa qabdanii fuudhee gara hawaasatti isin dabalatee akka nullee beeksisu hawwii waan qabnuufi isin affeerannee kallattimaan anamma asii isin beeksisuu irra akkuma baratame namni yoo waa'ee ofii jedhe waan keessan jechuu hedduu hin danda'a. Garuu mee amma keessummaa Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa fi yeroo jalqabaaf keessummaa taatanii waan dhuftanii fi namni hedduu Saamu'eel Qomichaa hin beeku. Haa ta'u nuuf miidiyaa keenyaaf haarawaa. Mee obbo Saamu'eel Qomichaa eenyu, eessa dhalatanii guddatanii, sagantaan barnoota isaanii maal fakkaata? Achuma jalatti akka gaafiitittis waa'ee barnootaa yoo kaasne arsee masarata timirti hin dhabamu. Mee kanniin walitti qabaatii itti nu dhiyaadhaa. Hayyee ulfaadhu galatoomii dhugamatti waan mataa keenyaa yoo dubbannu waa'ee ummata keenyaallee haasofna, waa'ee ummata keenyaa illee irraa dubbanna jechuudha. Maaliif qaama ummata keenyaati nuti. Ani akkuma atuu jettee Saamu'eel Shundhee Qomichaa jedhama. Kan dhaladhee Arsii aanaa Kofalee gosti kiyya Goofingiraa qeentiyya Daa'ida jedhamti. Achitti dhaladhee ijoollummaa dhaanii jechuun utuu baay'ee oluu hin jabaatin mana barnootaa seenuu danda'e. Abbaan kee qe'ee isaatti mana barnootaa banee akkasitti barnootaa walitti dhufuu danda'e jechuudha. Mee waa'ee achuma jalatti waa'ee masarata timirti yookaan arsee masarata timirti waan jedhamu sani mee akkamitti yaadattu? Isa akka itti yaadadhu haga ol guddadheen booda abbaa kiyya gaafadheetii maaliif akka waan san jalqabe. Isaatu abbaa kiyyatu mana barnootaa qe'ee keenyatti akka banachuu barbaade kuyyara deemeetiin Paaster Gishiraa Gabra Mikaa'el jedhamanii Paaster Gabra Mikaa'el Gishiraa maqaan isaanii kan qe'ee Gishiraa jedhamanii isaan bira dhaqanii mana barnootaa nuu banaa jedhaniin abboo rabbitu hiree timirtii kan argattu si kenne nullee mana tamaarii nuu banaa jedhanii gaafatanii qe'een keessan eessa jennaani si warra kam jennaan warra illee itti mani Goofingiraa isinee
nu amma Goofingiirri gara Kofalee dhiyaattu manni barnootaa keenya kunillee yoo san Adventistiin haarawaa ture baay'ee ture hin jiru jalqabarra ture. Kanaaf mee amma humna hin qabnu isinii achitti bal'isuu hin dandeenyu Kofalee dhaqaatii Yoosef Saaddoo nama jedhamu dubbisaa barsiisaa jedhanii achitti maarree malkatanaa godhii waan dhaqee isallee hin beeku jedhanii malkata ho'i barreessanii itti kennanii malkata saniin deemanii Kofalee dhaqanii abbaa Yoosefii wal arganii achitti isaanii waan barnoota waliin haasa'anii amma waggaan dhumaatiin jira gara dhumaa waggaati biyya keenya waxabajji barnoonni dhumaa. Kanaaf bara dhufuu fi barsiisaa isinii astamaarii isinii qopheessinaa manallee ijaaraatii koottaa jedhan. Ijoollee meeqa qabdanii jennaani ijoollee anarraayyuu takka anuu hin tamaaruu barbaadaa jedhanii akkasitti galanii birraan bari'u obboleessa wajjiin Hidatoo Qomichaa jedhamanii isaan maruu hin jiranii amma dhaqanii yoo obbo Yoosefin dubbisanii mana ijaartanii jirtu barsiisaan kitaaba qoratanii gabatee gurraacha fe'atanii qeetti galanii manni ijaarame wayitu hin jiru mana keenyatti barsiisaan galanii achitti barnoonni uummanni yaa'ee mukatu jira afuma mana keenyaa muka san jala namni guguddaan dhiirti dubartiin maanguddoon ijoolleen guuteet achitti barnoota jalqabne jechuudha. Manni sun barnoonni sun kan jalqabe amma haga guddadhee uf beekeen booda yoo qoradheetiin jedhu damee mana barnootaa agartee guddinaa tumsaa fa'aa isaanii araaramuu warra daandii beekumsaa nuuf banan isaantu nama caafa qulqulluu dur hiikanii biyyattiin galanii Wallagga keessatti barnoota jalqaban achirraa obbo Bayyanaa Badhaasoo hojiin achi deemanii achitti faana san arganii akkasiin barnoonni sun qeetee nagahee mana keenyallee seenuu danda'e jechuudha. Seenaan barnootaa suni ka Adventistii gara Kuyyaraatiin yoo jalqabu Luutiraan Mishiniin ammoo Asallaa irraa biyya keessa gadi diriirsan jechuudha. Manneen barnootaa bakka adda addaatti lakkoofsaan hin beeku amma 10 haa ta'anii haga ta'an akkasitti bal'isanii turanii tokko qe'ee kennaati tokko ammoo sa'immannaa eelaqee roobaa aagaa abbaa dhugoo jedhamanii qe'ee isaanii ture. Manneen barnootaa akkasii naannoo keenyatti jalqaban jechuu akka oolmaa daa'immaniitti jechuu kan jalqaban garuu masarata timirtii jechuun hundee barnootaati. Haala saniin namni kennallee adda namoonni bakka guguddaa gaanii aga sadarkaa barnootaan argatee doktorummaa marka ceehan hundi hundee san irraa barnoota barachuu jalqaban jechuudha. Yaa godi baay'ee namatti tolaa dhugaa akkuma amma isin kaaftan kana namoonni hedduu naannoo Nageelle Arsiititti illee baay'ee naannoo Adventistii tanatti bifuma isin jettan kanaan namoonni gugurdaan ofii baratuuni ijoolleen akka baratan taasisanii itinullee adda barannee duukaa isaanii buunee iddoo kanaan baanee namoota jabanatu taane maqaa warroota waan yeroo sana itti dadhaban gariin isaanii adda lubbuun hin jiru gariin isaanii immoo lubbuun hin jirani seenaan yaa Oromiin nyaattu ka jedhuun isa kana kun baay'ee waan yeroo dheeraa waan bal'ina irra hojjetamuu qabu kana akkuma gabaabatti kaasuu barbaanneeti. Mee akkuma waliigalatti yeroo baay'ee isin argaa karaa adda addaatiin waan Oromoo fakkaatu waan aadaa Oromoo kana jajjabeessu waa'ee afaanii afaan Oromoo kanallee hundeen jalaa guddisuu fi kattattaafatan isin argaa. Mee qabsoon Obbo Saamu'eel Qomichaa qabsoo afaanii fi aadaa Oromoo jajjabeessuuf tattaafatu eessatti wal arganii akkamitti wal argani? Galatoomee Bo'aadam dhugamatti baay'ee gaafii bareeda. Abbaa kiyyatu haga ol guddadheetiin jedhee
Maaliif mana barnootaa qe'ee keenya banuu si barbaachisee jedhee gaafadheen amma haga sadarkaa lammaffaa asallaa gahe jechuudha. Qe'ee keenya waggaa tokko wayi akkas lama illee guutuu baradheet mucaa kiyya barnoonni asii isaa fi naannatti hin taane jedhanii asallaa Luteraan mishiinii nagalchan jechuudha. Obbo Guddatoo Boonsoo jedhamanii yoo san inspektarii jedhamanii fardaan deemanii biyya keessa mana barnootaa ilaalaa jajjabeessanii isaanii waliin dubbatanii adaadaan tiyyallee asallaa waan jirtuuf isaaniin quba ol qabanii akkasitti achi nagalchan jechuudha. Maaliif barnoota kana jalqabde jennaani gurbaa nu warra afaan nun beenne ka afaan keenyallee dhageenye ka ofii ammoo kana ta'a jedhee nu ajaju wajjiin jirraa. Maal ta'e beektaanaan jedhe maali jedheen. Gibira gabbarra duri ammallee gibira inuma gabbarraa gibira gabbaruu fi kafaluuf horii dhandha jedhe biiroo warra mangistii dhandhaa jedhe yoo dhandhu birrii lama kafallee gallaa jedhan. Birrii lamaan tana argachuun salphaa miti. Gaaf tokko nama wayii waraqaa inni kabara dheengaddaa fidi darasanyii bara dheengaddaa fidi jedhanii ka amma nagahee jedhamuun kana irraa fuudhanii maqaa laalanii kabaranaa kafalchiisanii. Namicha kana keetii miti waraqaan jedhanii irraa kobbeen akkanatti balleessanii gaddeeban kabara dheengaddaallee fidi. Qarshii 4 ta'uu isaati beeka. Eessaa dhufaree qarshiin 4? Bulaa inni achi namni barbaadanii biyya deebi'anii namni iyyaan galeet qarshii 2 dabalameet akkasitti namni sun hidhaa bayaa. Maaliif ta'uu danda'e kun waa warri barreessee nutti kennallee hin beennu. Ennaa tokko fa namni yoo iyyata wayii qabaatee seera dhaqu waraqaa barreessanii kun asallaa dhaqe yookaan achi dhaqe jedhanii waraqama qabatee dhaqe saniin nama sanillee hidhanii. Kanaafi kana keessaa ba'uu fi ijoolleen teenna afaan warraa kana beekuu qabdi jedhee yaadee manni tamaarii kun akka nu banamu akkanatti bansiisuu danda'ee jedhe. Innillee amma afaan Amaaraallee baratee dubbisaa Ingilishii kanallee aga hin beekaa anillee akka achi hiiqee baradhuufii fi asallatti nageesse jechuudha. Wanni anallee haga ol guddadhellee aadaa fi barnoota afaanii irratti akka cichu na taasise dhaamsa isaati. Maal naan jedhe waggaan amma asallaa galee asallaa barnoota jalqabee ganna hin galla waxabajjii deebinee galla. Waxabajjii 30 cufamaa manni barnoota nuti elba tokko amma adoolessa jedhama ji'a hamilee kanaanii elba jedhanis ebla yookaan elba ji'a ebilee ji'a hurrii ji'a bubbee ji'a roobaa ji'a makkaraarsaa ji'a gaafa tokko ijoolleen kofalee loonchiinaa ofii kireeffanneet walitti gamtaan deemna malee tokkoon hin deemtu ijoolleen kofalee yoo san jajjaboo namoonni yoo san jajjabotu jiranii achi galla yoo gallu ani tokkotti gaafa elbaa guyyaa tokko isa bira jira jechuudha. Yoo galu amma waasii dhaamaa yoo galam haa ta'u 3 akkanatti na fakkaataa 2 gurbaa naan jedhe amma ati anatu manaa si baase waasii dhaamaa naan jedhe maal naa dhaamta jedheen. Maarree namni yoo akka waan namni nu dhaga'utti suutan akka qaba namni yoo biyya alaatti yoo qe'ee irraa achi fagaatu waa hin argataa waallee hin dhabaa naan jedhe. Maal argata maal dhaba jennaan atamma yoo qe'ee achi fagaattee guddattu yookaan afaan biroollee afaan Amaaraallee hin barattaa takka jedhe. Kamanaa ammoo hin dagachuuf deemtaa 2 jedhe. Kanaafi lachuu akka hin daganne tawarraa manaa harka isaa akkana godhee tawarraa manaa ta'ormaa alaa akkana walitti qabadhu yoo san nama taataa naan jedhe. Hayyee jedheen. Yoo ani guyyaa elbaa kana yoo angale waan qe'ee hojjetamu hunda qotuu, haramuu, shuqunuu, horii tissuu, marga wanna isaan hojjetan hundaa ji'a 2 tana amma korsiif dhufa asillee dhufu beeka dhufa jechuudha.
yoo isaan dubbii dhaqanillee dhaqe kottumee waan ambiti haasoftu dhageettaa hidhee qabatee naan deema. Yoo ciinillee jedhe deemi waan ijoolleen dalattu ilaali naan jedhe argi jedha sirballee waa hundaa ilaali naan jedhe. Manatti illee haadha keenyallee hin gargaara bishaan waraamu qoraan cabsina midhaan tumnaaf midhaan illee daakee jiran haadha tiyyaa wanni ani hojjetin hin jiru. Obboleetti guddoo qabnu takkatti heerumsiisanii jiranii kanaaf ijoollee durbaa ijoollee mafiraa guddifti isheen. Haala kanaan ta'urraa manaa ta'ormaa alaa walitti qabadhuu naan jedhe saniin mataa kiyya keessa akka waan warra kiyyaa waan saba kiyyaa ijoolluma kiyyarra akka qaadhaabataa akka deemu karaa naa bane. Deebee ammallee waggaa lama haa ta'u akkan beekan jara amma qabatamatti waggaa 5-6 jechuu miti. Garuu mishiinii barataa ture jechuudha. Ammallee waa siidhamaa naan jedhe. Ka gaafa duraa kun waggaa 2ffaa na fakkaata. Kun gaafa waggaa 3ffaa na fakkaata. Ammallee waa siidhama gurbaa naan jedhe. Maali jedheen? Waa 2 siidhama. Gaafa duraa 2 sitti meemee hadhallee waa 2 siidhama. Maali wanni lamaa dhaabbiye? Tokko. Ilkaan kee ergadhu. Ilkaan kee akka horii hin godhanne. Lammaffaan maabara macaaftuu lamaa irraa haga timirtii kee fixutti uf eegee ittiin qarqarinii naan jedhe. Maali ilkaan kee ergadhu jechuun maabarri kun maali? Ilkaan kee ergadhuun yoo ilkaan si xuraa yoo ilkaan horii si godhate afaan hafuura badaa nama godhata. Hiriyyaan nama jibbiti. Hiriyyaan argattuu naan jedhe. Lammaffaan ammoo maabarri macaaftuu lamaa kuni maabara ijoollee Oromooti. Mana tamaa'ii keessa jira. Yoo adeemsa keessa ittuma dhufta amma yoo argitellee waan san ittiin dhiyaatin itti mirtii keetti jabaadhu naan jedhe. Isatu kana hundaa na barsiisee kana hundaa walitti na hidhe jechuudha. Baay'ee seenaa ajaa'ibaati. Dhaamsa guddaa dhaamsa nama guddaati. Dhugaa namoonni hedduun waan akkanaa kana dhaamsa akkanaa kana keessa darbanii isa sana fiixaan baasuun namoota muraasatu baasa. Isin nama waan namni yeroo sanatti kaa'imman gara heerumsiisuu gara intala itti fuudhuu dubartii heerumsiisuu yeroo jiru sanatti namni kana namaa dhaamuun waan guddaadha. Mee kana kanumaan bira darbineeti irra guddaa karaan ani irratti isin qunnamuu barbaadeef illee inni guddaani. Obbo Saamu'eel Qomichaa isin kitaaba barreessitanii jirtu. Kitaaba barreessitanii qofaa miti kitaaba barreessitanii illee eebbisiiftanii jirtu. Ammallee I think eebbaaf karaarra jiranatti fakkaata kutaa biraatitti. Mee qabiyyeen kitaabicha keessanii maal irratti xiyyeeffata yookaan maal irratti hundaa'a? Asumatti as jalatti kitaabicha kana yeroo ammaa kana namoonni akkuma beekamu yeroo baay'ee kitaaba kana hin barreessanii nama biraan gahuu fi yookaan dubbistoota yookaan ummata biraan qaama kitaabichi sun barreeffameef san biraan gahuun baay'ee nama rakkisa. Mee bifa barbaadameen yookaan qixa barbaadameen ummata bira isiniif gaheera nuuf gaheera jettanii yaaddu. Asumas sadaffaan immoo yoo namoonni baay'een amma anuyyuu kitaaba keessan argachuu barbaada. Namoonni hedduun akkasuma hawwii an qabu kana qabaachuu mala. Kitaaba kana karaa kamiin argatu namoonni kitaabicha keessan illee argatuu barbaadanii. Mee asirratti bal'innaanii waa'ee kitaaba keessanii kitaabichis yoo isin bira jiraates wanna jedhaatiitti itti dhiyaadha. Ulfaadhu obbo Jaalatu dhugumatti waa'een barnootaa kuni waa'een afaanii kuni waa'een aadaa kuni roorroo guddatu itti jira akka Oromootti nuti afaan keenyatti roorrifamaa aadaa keenyatti roorrifamaa ormaa miti orma qofaa miti aadaaf afaan keenya akka roorrisu nullee namnumti Oromoo kunuyyuu akka dura jenne sanii manaa dhaamsa malee baanee deebinee ufitti karoorrifnu argina jechuudha. Manaa dhaamsa malee baay'ee namni Oromoo barnoota baradhe jedha yookaan waan adda addaa keessa seenaa
achiin gara kaan ufitti deebi'ee ufitti roorrisaa jechuudha. Kana argina. Wanni hamaan yoo abbaan ufitti roorrise, yoo afaan ufitti namni Oromummaan deebi'ee roorrise rakkoo guddaa. Yoo aadaa ufitti Oromummaan deebi'ee xiqqeesse maqaa biraa hiikaa biraa itti kenne rakkoo guddaa. Kana keessaa bahuu fi malli barnoota. Abbaan kee waan jedhu durbeetta waan barnootaa kana ani maal akka isaa ibsillee hin beeku. Gurbaa warra keenyaanuu jedha qoofin gira barachuu dhabuu manna dhalachuu hafuu wayyaa jedha jechuudha. Nama ajaa'iba wanni inni haasa'u amma family planning waan jedhamu kana farratti namni cadhisee wal horuu kana wanni inni haasa'aa ture waan ajaa'ibaati. Kanaafi gara kitaabatti as deebinaa. Kitaaba kana wanni barreessuun barbaachisee fi oduu mana jiru gurri ala na jiraa jedha warri keenya. Oduu ani mana jira gurri ala na jiraa jedha. Jechuun odeeffannoo qaba jechuudha. Oduma biyyaa hin bayine an Oromiyaayyuu otuu hin bayine wanna biyya alaatti dalagamu kana hedduu quba qaba. Hedduu hin dhagaalle. Haga biyyaallee bahee 2005 Keenyaa deeme firri jira, obboleessi keenya tokkollee as Kanaadaa jira, hin odeeffadhaa waan barnootaa kana wanni dhagahu akka hin danda'amnee fi akka namni ijoollee barsiisuuf yeroollee hin argannetti dhagahaa ture, hedduu garaana nyaataa ture jechuudha. Kanaaf Keenyaallee yeroo turre sani namoota keenyaa baqataa ta'anii biyya lammaffaa keessa turan isaanillee gargaaraatiin turre. Saahibban amma biyya Austraaliyaa jiru, cinaan Ameerikaa jiru, cinaan Awurooppaayyuu jiru, cinaan Kanaadaayyuu jiru. Isaanii waliin wal gargaarree tola ooltummaa barsiisaa ture. Maaliif namni keenya akka hawaasa birootiin wal arguu danda'u. Afaan biyya dhaquu sanillee beekuu akka danda'u. Kan ofiituu beekuu akka danda'u. Hin dubbanna malee waan hin barreessineef. Kana gargaaraa ture jechuudha. Otuma kana hojjetaatiin deemnu Kanaadaa dhufee 2011 dhufnee 14 fi 15 anillee ofiillee barataa achitti afaan Oromooillee barsiisaa ture. Afaan Oromoo communitytu jira. Kun biiroo barnootaa keessa St. Charles Education Center jedhama. Achitti biyyoota gara 28 moo 7tu barata beektaa. Biyyoonni guguddaan Ruusiyaa, Italy, Portugiis warri kunneen community guguddaa addunyaa irratti afaan ofii barsiisan. Keenna ammoo haalli jiruuf jireenyaallee itti waan jabaate dagateetiin jira jechuudha. Booda argitee namni waan barbaadu hin dhabu yeroo fudhata malee obboleessi keenya amma achuma jira Abrahaam jedhama. Isa waliin namoonni biroollee jiranii amma daandii barbaanne barnoota barsiisuun narra jira jedhee gaafannee warra biiroo barnootaa kana dhaqnee nu eeyyamanii achitti waggaa 2 barsiise jechuudha. Achi booda gara Kaalgaarii kanas dhufe gara Albertaa yoo as dhufeetiin jedhu marsariitii irraa ollaa Oromo Legacy Leadership and Advocacy Association kan jedhamu kana argee isaan sagantaa afaan barsiisuu waan qabaniif isaanii wajjin iyyannoo ergadhee isaanillee iyyannoo kiyya fudhatanii waggaa 2 21 fi 22 isaanii wajji barsiise jechuudha. Yeroo kana namoota baay'ee wal bare addunyaa kanarra namoota hedduu wal bare Oromoo kan Oromoo hin taane warri adiinillee seenaa Oromoo kan baran kan argan kan dhagahan Oromiyaa dhaqanii kan jiraatan isaan kuni afaan Oromoo barachuu waan barbaadaniif achirra wal argine. Isaan kana keessaa ammoo ijoollee namni guddaanillee jiru warra sanyiin isaanii dur gabrummaadhaan fudhatamanii waggaa 200-300 dura biyyaa bahanii amma deebi'anii Oromummaa barbaadan arge jechuudha. Kun ajaa'iba natti ta'e. Namni nu amma ijoollee waggaa 10 keessatti yookaan asitti dhalatanii afaan wallaalanii waliin rakkadhaanii kanatu na yaaddessaa. Namni ammoo waggaa 200-300 booda fiixaa isaa barbaada dhufee afaan Oromoo barachuuf deema ka jedhu kun
ana raajiillee natti ta'ee humna tokkollee natti uume jechuudha. Wanni humna natti uume kun ijoollee sadiin tokko afaan Oromoo barsiifnu kanarratti akka yaada nuu kennan afgaafii gaafanna jechuudha. Ijoollee mateen matu nuu gaafata ijoolleen Stoontuu jirti, mucattiin Saartuu jedhamti asuma dhalattee guddattee warra jabaa qabdi barsiisanii afaan Oromoo barsiisti amma. Oromiyaayyuu dhaqxee beektu beeke. Isiin amma nama lamaa gaafannee barnootuma irratti anillee hin dubbadha jedhanii nama lamaa dhiyaatanii ta gaafattu wajjin nama sadii yoo barbooda jarri kun sadiinuu ijoollee Harargeeti. Seenaan isaanii takka taasii dhalatte jedhe lammaffaan ammoo Aantuu jedhamti 1985 warri isii dhiibbaa dargeetiin biyyaa bahanii yoo biyyaa baatu afaan sadii dubbatti. Amma afaan sadiinuu Oromoo, Somaalee fi Arabii beetti jalaa badee barsiistuu takka jette keessattuu afaan kana dhiistu malee Ingiliishi barachuu hin dandeettu naan jettee dhugumatti afaan san dhiisee oduu haati xiyyaa na waliin rakkattu afaan na dubbisuu yaalii gootu dhiiseet Ingiliishi baradhe jette. Ingiliishi kanaan deebitee yuunivarsiitii galtee amma hojii guguddaa hojjetti. Nama guddaa. Afaan ofii ammoo waan dagatteef afaan san barbaada dhufte jechuudha. Tasadaffaa ammoo warri isii 1880 keessa jalqaba 1880 keessa Harargee keessaa sirna garbaatiin fudhatamtee amma ammoo barnootaan namni uumama adda addaa qabaa uf beettee fiixaa kiyya kan argachuu qabaa jettee barnootaaf dhufte jechuudha. Yoo jarri sun haasaan ani hin gaddee hin boo'e dhugaa dubbachuuf na boochise wanni isaan haasaan sun amma deebi'ee mucattii xiyyaa amma UK jirtu firaatolee waliin firaa maal amma sagantaan barnootaa kaawaa ollaa suni hin dhaabbate namoonni tola ooltummaan gargaaran haalli hojii biyyi kun beektaa salphaa miti hin dhaabbate inni jennaani maal goona kun waan akkanaattu jira maal godhuu yaaddaree jennaani lakkii waa wayii uumuu qabna kanaafi waan tokko hojjechuu qabna dhiisuun irra hin jiru waan itti gaafatama qabaa jedheen maal godhuu dandeenya ree jennaani weebsaayitii ijaarree online afaan Oromoo akka namni kenna hin dhabnetti utubnee lafa kenna isinitti guddattanii ani dabruu danda'a dhaloonni kenna waan nurra jiru argite ijoollee tana sadii ilaale kanaafi waan kana hojjechuu qabna utubuu qabna jennee akkasitti Oromoo Readers Society kan jedhamu dhaabne jechuudha. Inni dhaabni sun amma galata waaqaa guddataatiin jira. Kitaaba kana barreessuun kan dhufe kitaaba qaruma lafaa qaba. Kitaabni kana kitaaba qaruma lafaa qaba amma maal barbaadan ijoolleen amma afaan barachuu dhufan kuni kitaaba afaan lachiinuu hiiku barbaadan jechuudha. Kitaaba afaan lachiinuu hiiku waan barbaadaniif kana akka maanuwaalii kun yookaan qajeelfama barnootaatti ittiin fayyadamaa isuma kan afaan Ingiliishiitti daballee guddisnee suuraa itti daballee barreessine jechuudha. Wanni barreessineefoo ijoollee afaan Ingiliishii qofa beekan akka self-taught ofii barsiisuu danda'an barsiisonni illee ittiin gargaaramuu akka danda'anii fi haala kanaan kitaaba kana qopheessine jechuudha. Mata dureen isaa Buusaa Ro'oo jedhama. Buusaa Ro'oo. Ro'oon maali? Gaaffiin guddaan namni gaafatu. Ro'oon maali? Kanuma nuuf himaa. Oromoon na gaafata bara. Kanaafi kanatti jirraa haalli barnootaa itti deemaatiin jiru kuni amma dhugumaa akkuma jette sani 2022 yeroo lammaffaa second edition kan maxxanfame kuni Kaalgaarii keessatti eebbisiifnee jirra. Minisootatti eebbisiifnee jirra. Torontootti illee eebbisiifnee jirra. Amma ammoo Edmontonitti ji'a kana dhumarratti qabna jechuudha. Wanni qabaannuuf maali? Kitaaba namatti kennanii erganii dhiisuun hin danda'ama. Isaa miti dubbiin dhaloonni kenna dargaggeessi kenna
har'a biyya barnoonni daangaa hin qabne biyya kanatti barnoonni daangaa hin qabu biyya kamittuu daangaa hin qabu biyya keenya daangaa ka qabu duri Oromoo እንዳይማር በተለይም ደግሞ አርሲ እንዳይማር jedhanii biyya itti dhaaman san keessa ture jechuudha. Kana manguddoota nutti hime bara. Manguddoota nu hime. Dhiyoo kanallee obbo Bayyanaa illee kana dubbatan. Oromoo እንዳይማር በተለይም አርሲ እንዳይማር jedhan jechuudha. Biyya daangaan barnootaa itti jiru akkuma South Africaatti black go back jedhamu sani. Biyya san keessa bahee namni keenya asitti hiree barnootaa kana irraa maalaafi maaltu ijoolleen teennallee maalii fi mana higher education barnoota sadarkaa olaanaa keessa maaliif hanqatanii maaliif ijoolleen takka takka achi seen ammoo aaraa galanii nama kiyyan argine ijoolleen teennameeti maaf jedhanii maaliif hanqinni kun nurratti mul'ata kan jedhuu fi kitaabni kuni riqicha ta'uu danda'a. Jenneetiin kan qopheessine kitaaba qopheessine Amazon irra kaa'uu yookaan bookstore kaa'uu gahaa ta'uu mala. Nuti ammoo hawaasni dubbistoota Oromoo yookaan Oromoo Readers Society'n kuni maaliif akka dhaabbate ijoolleen Oromoo maal achi keessa akka argatan boru maaliin akka Oromoo fayyadu isaanii waliin marii barbaanna. Hanqinni ijoolleen teenya mana barnootaa sadarkaa olaanaa keessatti amma nurra jiru kana akkamitti keessaa bahuu dandeenya marii gochuu barbaanna. Hin haasofna. Amma Torontootti gaafa 26 ji'a dabre qabnaa ture haala diskashiniitu ture namooti guguddaan kan akka Profeesar Abbaas kan akka Abbaa Urjii kan akka Dr. Dabalaa achirratti marii sanarratti hirmaatanii uummata wajjin yaada wajjijjiiranii jiru. Inni kun education deficitiin kun biyya keenya kanatti nurratti mul'ate jechuun nuufi salphina guddaa. Rakkoo guddaa. Rakkoo kana keessaa bahuu qaba Oromoon bahuu qabna. Namni keenya hojjechuun barbaachisaa hin beekaa hojjennu malee hin jiraannu barnoonni mataan isaa hojii. Barnoonni mataan isaa hojii yeroo ijoollummaatti irra caalaa bu'aa fiduu danda'u. An ammallee barachuu barbaada. Amma hin barbaada beektaa. Amma waggaa 65 ammallee mana barnootaatti deebi'uu barbaada. Garuu waan hedduutu asitti qabadhee taa'aatiin jira. Kitaaba hedduu xumuree hin jiru 4-5 kan adda kana tokko biroo san tokko iftaan san tokko jidduun hin hojjedha. Hin barsiif. Barsiisuun kun waan salphaa miti. Kanaafi ijoolleen teenya bakka hanqina keenyaa kana nurraa baasuu qabanii. Isaanii waliin haasawuu qabna, isaanii waliin mari'achuu qabna kan jedhuu fi kitaaba eebbifne jennee asii achi ifaajinaa jechuudha. Wanni deemnuu fi kana hin dheeradhee na fakkaata. Lakkaa'ama hin dheeranne baay'ee bareeda. Mee asumatti akka mishatti kaaftanii sababa namni kitaaba tokko wanti barreessuu fi ka'umsa mataa isaa qaba. Yookaan waa irraa hinaafee jalqabu qaba dhugama. Mee hanqinni jiru yeroo ammaa kanatti namoonni kitaaba bituu dhiisee jira. Biteellee waa'ee Oromoo amma namoonni gariin bakkuma Oromoo san dhaqanii kitaabuma san bitaniituma akka hoobii yookaan akka bituuni waa Oromoo mana keessaa qabaachuu garii dubbisuu. Kanaaf mee kitaabichi keessanii maxxansi duraa hagam deemee hagam hawaasa warra dubbistoota Oromoo kana biraan ga'e jettanii yaaddu. Immoo warroonni amma kitaaba kana argachuu barbaadanoo akkamiin argatu? As keessatti nuufasa. Ulfaadhu Adamee kiyya kitaabni dura maxxansine kana xiqqaa ture vooliyuumiin isaa yeroo duraa baay'ee bareeda bifa lama qabaa. Ingiliishiin isaa gurraacha afaan Oromoo gurraacha Ingiliishiin ammoo bulee inni kun ayyaana heritage ka 2022 keessatti eebbifameeti. Oduma hin eebbifamin uummata ga'e jechuudha. Kitaabni kun bara sanii 2023 jechuudha. Ka afraffaa kana kun
dhumeera jechuun hin danda'ama. Xiqqishuma aga kitaaba 10 hin caalle wayiitu jira. Isa anumatu beekan qabadhee harkatti. Inni kun ammoo yeroo lama maxxanfamee ammaa kun hin jira. Raabsutti jirra. Namni kitaaba bituu fi dubbisuun aadaa keenya keessallee guddaa hin jiru. Seenaan qabnullee kan himaansaati. Afaanii walii himaatiin dhaamsaa walii dabarsinaa. Amma gara kitaabaatti jijjiiruun namni waan hime san himeetiin biraa dabraa ka dhagaysuun illee akkasumatti himaansaan waliif dabarsaa. Suni namuma wajjiin dabra jechuudha. Garuu yoo kitaabarra keenne kitaabni kuni bara dheeraaf yeroo dheeraaf turuu danda'a. Waan ofii barreessanii kaahuun baay'ee barbaachisa. Barbaachisummaan isaa ittiin barsiisuu qofaa fi miti hogbarruun sabni tokko yoo afaan isaa hogbarruu hin qabaatini ummanni sun hin dhama'a. Maaliif? Kan dubbisu kan afaan biraati. Kan dubbisu kan aadaa biraati. Kan dubbisu kan seenaa biyya biraati. Waan fedhe yoo haa ta'u. Ka ofii hoo himaansaan walii dabarsa. Wanni himanii fi wanni dubbisan kitaabarraa garagara. Keessattuu hogbarruun rakkinna hawaasaallee himaa, jaalala himaa, jibbaa himaa, waan baay'ee dinagdee himaa, aadaa dabarsaa, wajjin jireenya waa hundatu wanni ilmi namaa keessa dabru hundi kitaaba keessa jira jechuudha. Hogbarruu yoo hin qabaatin sabni tokko akka nutti rakkanne kanatti rakkatan. Amma wanni rakkannee fi ilaalchi kennallee, hubannaan kennallee, wanni barruu ta'ee akkanumatti rakkoo kana keessaa bahuu wanni dadhabnee fi hogbarruun afaan kennaa waan daangeffamaa ture waan ta'eef hin jiru jechuu hin danda'amu. Hoggama 30 tana amma kitaabni kennallee mul'achuu ka jalqabe. Kabiraa dhiisiitti Onesimoos Nasiib afaan Oromootiin kitaaba dura Macaafa Qulqulluu dura afaan Oromootiin barreesse hiikee inni. Afaan Oromootiin hiikee akka biyyaan hin galle dhooggabe. Kanaafi nama qeesii nama tuulamaa tokko fudhatee isa wajjin Mutsuubatti deebi'anii waggaa 5 haa ta'u achi ol kitaaba qubee saabaatiin hiikan jechuudha. Qubee afaan keenya tajaajilu kanaan waan keenya barreessuu danda'uun sabummaan akka jiraatu, ummanni akka jiraatu, seenaan akka hin banne, yaaddoon namaa akka wal fakkaatu gargaara jechuudha. Kanaafi amma jaarsi tokko nama guddaa nama bara Haile Sillaasee Airforce keessatti koloneela turan. Kitaaba barreessaniiran, kitaaba ajaa'ibaa wayii barreessaniiran. Maal jedhan achirratti? Ummanni hogbarruu hin qabne qiyaamaa keessa jiraataa jedhan. Kitaaba isaanii irratti. Kitaabni isaanii kana jechuudha kitaabni isaanii. Us jedha jechuudha. Us. Ummanni hogbarruu hin qabne jiruun isaa qiyaamaadhaa jedhan jechuudha. Kanaafi hogbarruu namni seenama ofii amma akka iyyannoo kun amma baqattummaa irra baheetiin waan ofii barreessuu kana isuma seenaa jechuun bara. Isuma san guddisanii bara. Isuma san ol buliin jiruuf jireenyaan qabeennaan hiyyummaan waan irra gaheen akka itti horeen akka itti buleen akka itti as gaheen yoo barreessan seenaa ta'a. Kana barreessuu qaba namni keenya hundi waan danda'een. Yoo barreessuu hin dandeenye manguddoonni keenya afaan Oromoo illee qubeellee hin dubbisanii amma waggaa 92 irraa qabee afaan Oromoo barsiifamaa jira. Uummanni keenya afaan Oromoo ammallee hin beekne jedhe malee barreessuu fi hin qophoofne. Yoo dhaloota qubee kana hin ta'ini. Kanaafi uummanni keenya amma sirnaan afaan ofii barachuuf uf qopheessuu qaba. Afaan ofii barachuuf uf qopheessuu qaba. Yoo san akka Oromootti illee jiraachuu kan dandeenyu. Yoo san akka sabaatti illee dhaabbachuu kan dandeenyu. Walillee dhaga'uu kan dandeenyu. Gaazexaan yoo jiraatu. Amma miidiyaan isin ittiin wal gargaaraa jirru kuni waan taphaati miti dura kan hin qabnu. Waggaa meeqa dura Ono Shee Abdurrashaad faatiin Ijiptitti afaan Oromoo raadiyoo irratti yookaan daqiiqaa xiqqishuu argachuuf Maqdishootti. Achiin booda Haile Sillaaseen faatillee dubbiin alatti ofirraa ittifnu mana dhufteedhanii Hararitti raadiyoo kan banan
booda shaggaritti kan baname. An ammoo cambalaqa eeyyuu beeke. Amma dureessa ciccite san taane miidiyaan illee dhibbaa haa Facebook illee ta'u akka kanaallee haa ta'u OMN guddicha ta'ee jechuudha. Kanaafi kitaabni wanni barreessuun barbaachiseef kanaafi ijoolleen akka afaan irraa barattuu fi ijoolleen afaan yoo irraa baratte ijoolleen yoo afaan irraa baratte maal taati jechuu seenaa katabdee kaa'uu dandeetti. Seenaa barreeffamee kaayama. Wanni uummanni keenya kitaaba kana keessa wanni jira waan qubee barsiisuu qofaa miti bar. Waan meeqatu keessa jira yoo gaafii kaafte maaltu keessa akka jira literally qubee qofaa miti kan barreeffame. As keessa wanni jira afaan Oromoo hin qabaa tokko. Seenaa afaan Oromoo qabaa lama. Sadi hogbarruu qabaa. Hogbarruu conjugation. Afur ogummaa hawwatiin teenya teknoolojii ajaa'ibaa hawwatiin teenya meeshaa aadaa isaan hojjetan kanatu keessa jira. Kanatu keessa jira. Maali akkamitti akka hojjetame bal'iseetiin dura naa hin qopheessaa namni biroollee qopheessuu hin danda'a. Jechoota ammoo badaa jiran jechoota namni itti hin fayyadamne vocabulary dhumarratti vocabulary guddatu jira. Jechoota amma afaan Oromoo bal'aa waan ta'eef agartee waan jecha hundatti yeroo tokko fayyadamuun hin danda'amu. Haa ta'u ammoo jechoonni afaan Oromoo baduu hin qaban vocabulary guddatu as keessa jira. Inni kun ammoo gilgaalatu jira. Gilgaala waan as keessa barreeffame keessa gilgaalaa fi deebiitu jira. It's really AI irra kaayetiin keetteetiin firaatol waan AI'n kitaaba kanarraa dubbate siif ergaa boodarra. It's not merely drive grammar book jedha. Kitaaba gogaa giraamarii barsiisuu miti jedha. Seenaa qaba jedha. Aadaa qaba. Heritage qaba. Traditionii qaba. Ijoollee hawaasa wal waan ajaa'iba akka ajaa'ibaatti kaan lafa kaanii jiran jechuudha. Kanaafi kitaabni waan kana hundaa qabaa. Kanaafi namni amma bakkuma eebbisne kanneenitti raabsa'aatiin jirra. Yeroo tokko tokko immoo bakka fagoo hin taane poostaan illee namaaf hin ergaa. Amma immoo Amaazoon irra kennaa yoo rabbi jedhe eebbaa Edmonton kana booda Amaazoon irra kennaa akka namni argatu goona jechuudha. Haala saniin nama dhaqqabuu danda'a. Baay'ee dhugaa akkamiin akka ibsu hin beeku. Kitaabichi kitaaba guddaadha. Kitaaba Oromoon guutuun argatee harkaa qabaatee manaa qabaachuu qabu jedhee abdadha. Maaliif wantoonni kitaabicha keessatti amma eeramani waan keessattuyyuu dhaloota yeroo ammaa biyya ambaa kana keessa jiranii keessattuyyuu wantichi isin adda harkaa qabdan kuni ijoollee teenya ijoollee biyya ormaa jiranii waan jajjabeessaati waan hegeree isaanii boruu isaaniitii fi akka aadaa seenaa waa'ee dhufaatii isaanii hin daganne waan taasisaati. Kitaaba kana gamanumaanii namoonni argattanii hin jirre akkuma argaa jirtan akkuma obbo Saamu'eel Qomichaa jedhaa jiranii kitaaba karaa poostaallee ni ergu immoo Amaazoon gubbaas kaa'amuu deema. Karaa kanniiniin kitaaba kana akka harkatti galfattanii hundi keessanii mana keessanii qabaataniin dhaamsa kenna Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaati jechuudha. Mee kanumaan wal qabsiiseeti waa'ee hedduu kakkaaftanii as keessatti waa'ee afaan barachuu nan yaadadha. Yeroo onlaayinii ka barsiisan san waa'ee seenaa jimjimoo itti dhama'aa turte san nan yaadadha. Achi keessatti namoonni hedduun afaan karaa onlaayinii afaan barataa turanii
seenaa nama ijoollee isin kaaftani suni ijoollee biyya ormaatitti dhalatanii guddataa jiranii hundaa waan harkaa qabu natti fakkaata. Mee isin akka obbo Saamu'eel Qomichaatti waa'ee kana tattaafataa jirtanitti paakeejiin yookaan wanti isin ijoollee Oromoo tan biyya abbaa isaaniitii irraa ba'anii biyya ambaatitti dhalatanii guddataa jiranis haa ta'u yeroo umurii diqqummaa dargaggummaa irraa gara biyya ormaa kana dhufanii qaroominna itti fakkaatee afaan kana dagataa deemanii fi maal qabdu paakeejii isin harkaa qabdan maali ammatti maaltu jira asuma keessatti immoo irra deddeebiin waan tokko kaasaa turtanii innis waa'ee hawaasa dubbistoota hawaasa Oromoo jettan Oromoo leaders society ka jettan suni hawaasni dubbistoota Oromoo sunis maali badhinnaan eessatti argama karaa kamitti dubbifama waan jedhuu fi waan kanamee kanaan keessaa baana. Galatoome obbo Adam gaafii guddaa namni nama taanee yoo dhalanne agartee lafa tanarratti waan nuuf tola waan waliif tola waan dhaloota hegereetiif illee ta'a lafa kaa'aa deemuun baay'ee barbaachisa maali akkuma duratti jenne sani ta'urraa mana ta'ormaa ala jechuun suni anana utubee rakkoo hedduu keessa dabarree fi otuu harka hin kennatin otuu agartee qalbiin tiyya sawaaluu beektaa qalbiin na sawaaltee faayidaa duukaa oduu hin deemin dhugaa ummanni keenya qabu irratti cichee hadha waan kana hojjetaatiin jirra. Durummaan guddoon durummaa horii horanii miti. Durummaan guddoon durummaa dhugaa waliin dhaabbatani. Umriin bareedduun illee umrii dammaaf dhadhaa nyaatanii qananiin qofa akka dura warra keenyaa jiraatanii miti. Umriin gaarii, umriin mi'ooftuun ta rakkoolee arganii, rakkoolee irra aananii, rakkoo irra aanan san keessa ammoo waan qabatamaa, waan sabaaf tola hojjetanii dhalootaaf yoo lafa kaahan umriin illee michu. Ani ijoollee biyya alaatti dhalatan qofaa miti. Oromiyaa keessa magaalaa keessatti ijoolleen dhalatan as dhufanii ka afaan Oromoo hin beekne hedduu argina. Ijoolleen teenna afaan ka biroollee haa beekanii. Rakkoon qabu afaan beekuun bara. Nullee ani barsiisaan afaan Amaaraa asallaa mishiinii gaafa galu barsiisaan qe'ee keenya nu barsiisaa turanii Yohaannis Guyyee nama uleen illee nama dha'uu miti nama jaalalaan nama barsiisu. Gaafa asallaa mishiinii galu ulee argachuu jalqabe. Ani saalisiif saadisii afaan Amaaraa kana hin beeku yoo isaan abbabaa naan jedhan abbabaa jedhan an abbabaa jedha. Kabbada yoo naan jedhan an kabbadaa jedha. Akkasitti uleen gaafuma irratti dhumti. Harkina dhiige gaaf tokko. Harkina dhiige akkasitti akka itti diriirsee dingaa'e naan jedhe namichi. Cabbe xijjiin naan jedhe. Gaduma qabee akkasitti kilinikii dhaqee harkina yaalamee namicha sanni waan godhan hin beeku waamanii biirootti maa akkan ijoollee gootaa jedhaniini. Afaan barachuun gaarii. Haa laaluu san haa qaabadhu malee afaan Amaaraa beekamu. Ittiin hojjedha, ittiin dubbadha, ittiin walii galla. Garuu afaan humnaan nama barsiisuun aad malee. Kuni ta'uu hin qabu. Afaan namni martinu afaan haadha ofiitiin barachuu mirga qaba. Kuni seera addunyaa martitti walii gale. Ijoolleen keessattuu waggaa 10 gaditti umurii daa'imummaatti afaan haadha ofiitiin barachuu qaban. Afaan biraa itti fe'uun seera malee barbaachisaa miti. Kanaafi wanni ijoollee teennaaf harkaa qabnu ORS illee kitaaba kana waliin kana dura dhaabbatee ORS jechuudha 2021 ji'a fulbaanaa keessa ka dhaabne boodarra haasofni ijoollee sanii itti dhufee ana humna naa ta'anii rabbi ammallee isaan haa guddisu wanni haasofni isaan haasa'an sunni
anaa fi humna guddaa naa ta'ee ORS illee amma akka jabaatu ta'e jechuudha. Amma ORS keessatti tokkoffaa kitaaba dubbisaa qabnaa, book reading, lammaffaa ammoo afaan Oromoo qabnaa, sadaffaa mana kitaabaa qabnaa, library essential historical fact books qabnaa kan walitti guurru, afraffaa ammoo amma kan dheenna kana jalqabne hegeree keenya jennee ijoollee teenna higher education akka nu dhaqqaban isaan gorsuu, mentor gochuu, jajjabeessuu, kallattii akeekuu, isaan gargaaruu, resource qabeenya biyyana haa ta'u, Awurooppaa, Ameerikaa, Kanadaa, Awustiraaliyaa, Afrikaa, wherever they are, bakka jiranitti resource jirutti fayyadamanii ijoolleen teenna barnoota olaanaa akka dhaqqaban. Hinaaffaa kana qabaani beektaa. Ijoollee Hindii amma kolleejjii keessa arguu hin gammada. Itti hin hinaafu hin gammada. Kiyyamaa achi dhaquu dhabde jedhaa ofitti deebi'ee of gaafadha. Ijoolleen teennallee amma yuunivarsiitii adda addaa keessa baay'inaanii jiranii jechuun danda'a. Ka aarantu jiran hin aaran ijoolleen teenna warra aarantu jiran. Maaliif ijoolleen teenna maaf hiriyyaa asii hin qabaanne jedhanii of gaafatan jechuudha. Kanaafi hegeree keenna yookaan hegeree keenya jennee ijoollee teenna barnootaan fuulduratti akka tankaarfatan gargaaruuf sagantaa gaarii tokko jalqabnee jirra. Ijoollee biyyaa dhufan haayiskuulii turan, kolleejjii turan, yuunivarsiitii turan afaan isaan dhibataa afaan kana akka itti dafanii meekaap godhanii ijaaratanii benchmark jedhamu kana ol wayyeeffatanii akka yuunivarsiitii seenuu danda'an. Warra amma warra PhD qaban, warra maastersii barataa jiran, warra hojjetaa jiran isaan qabna garee kana keessatti as finnee jirra. Ijoollee kanneen finger pick gochuun jalqabna. Achiin booda ammoo we'll make it public akka ijoolleen Oromoo dhufanii irratti mari'atan. Mana barnootaa keessa warri keenya bar ijoollee ofii dhiqanii uffisanii nyaachisanii mana barnootaa ergu waan isaan baratan irraa guddoo hin rakkatan. We want to feel bakka gana guutuu barbaanna. Bakka tana guutuu barbaannu uummata keenya gargaaruu barbaanna. Ijoolleen teenna afaan alaallee baratanii, barnoota alaallee baratanii, ka ofiillee qabatanii, ta warraa manaa, ta ormaa alaa walitti san. Amma ijoolleen Kanaadaa dhalatan biyyi isaanii Kanaadaa. Ijoolleen Ameerikaa dhalatan biyyi isaanii Ameerikaa. Ta Noorwee dhalatan biyyi isaanii Noorwee. As well ammallee Oromoollee akka ta'an. Akka saba ufiitiif biyya jiraniif nama faayida qabeessa akka ta'an. Pragmatic akka ta'an. Rational akka ta'an. Kanaaf ijoollee keenya hojiin guddaan amma harkaa qabnu ORS wanni ittiin nu gargaaru wanni irratti ijaaraa jirru kana isinillee akka nu gargaartan barbaada. Keenya guguddaan namoonni keenyallee kan baratan akka kitaaba dubbisan barbaanna. Ati amma nama tamaareenillee kitaaba dubbisi jechuuf deemta. Nama tamaareenillee dubbisi ma jenna. Inuma jenna. Maaliif inni ka barate waan biraati waan barate san irraa hafee kitaaba dubbisuuf yeroo hin argatu ta'a. Hojii jajjabaa hojjeta. Namni hundumtuu jechuudha. Kanaafi wanni ijoollee teenya harkaa dhiifama harkaa qabnu tokkoffaa kitaaba akaadaamiif baratan qofa oduu hin taane mana barnootaatiin na ajaa'iba. Aadaan biyya kana jiru bara waan ajaa'ibaati. Ijoolleen kitaaba qaban story books kitaaba oduu qaban. Aadaa biyya keessa jiranii san baratan akkasitti ijoollee guddisanii nullee keenya biratti qopheeffachuu qabna. Let them learn the Canadian culture, aadaa Kanadaa, aadaa Ameerikaa, aadaa Oromoo. Jidduu kana hoo maal ta'an nama ajaa'ibaa ta'anii ta'urraa manaa ta'ormaa alaa saniin utubamanii guddatanii. Dr. Adam Ibrahim jedhamanii amma jiranii yuunivarsiitii seeneeti maal naan jedhanii. Ati indee yuunivarsiitiitti gabaa shaalti naan jedhe. Inni nama dadareeti beek. Akkas naan jettee jedhe ijoolleen waliin baran. Ante indeet maxxaa jennaan isaaf immoo maybe it's right for him. For Adam but not. Indeet zilitti gabaa shaalti naan jedhe.
medicine school beek. Kanaafi manni kenna jabaatee biyya kenna biyya Itoophiyaa keessa Oromoon humnin dinagdeen qabeenyi Oromoon qabu isarraa hafee biyya Itoophiyaatu horata bara. Biyya Itoophiyaa horata. Kana keessatti uummanni Oromoo ilmi isaa namni isaa jiruuf jireenyatti rakkachuu hin qabu. Education is a means. Barnoonni fala, barnoonni kara, barnoonni mala. Barnoonni fala, barnoonni mala, barnoonni kara, barnoonni ifa, barnoonni waa hunda. Kanaaf namni kenna, ijoolleen kenna jabaatanii, hojiitti illee jabaatanii, barnootatti illee cimanii nama ta'uu danda'uu qabu. Yoo san nama taata, ta'urraa mana, ta'urmaa alaa yoo walitti qabatte nama taata naan jedhan jechuu abbaa kee. ORS wanni badalaa jiru kana the book is basically kitaabni illee dhuguma ijoollee biyya dhalataniif haa jennu malee ijoollee biyya keenya jiraniif illee akkana qabu barbaadan. For the way ijoolleen biyya jiran, ijoolleen magaalaa dhalatan, ijoolleen shaggar jiran, Adaamaa jiran, ijoolleen Shaashamannee dhuftee afaan Oromoo tan beeknetu jira. Adaamaa dhufanii afaan Oromoo kan hin beeknetu jira. Finfinnee dhufanii kan hin beeknetu jira. So isaan illee hin gargaara jechuu barbaadeeti. Yeah, amazing. Dhugaa baay'ee dhagahuuf illee waan namatti tolaati. Maalii fi madaa hedduu saba Oromoo biyyaafis biyya keessa illee akkuma isin dura kaastan namni irra guddaan dubbisuus barreessuus hin danda'u. Namoonnummaa gurguddaan barataniyyuu kunin sababaan mataa isaa haa qaba. Gabrummaa keessaa yeroo dheeraa fi afaan biraa afaan keenya irratti fe'amee turutu waan kana fide jedhee yaada. Mee kana walumaa keessumaa yeroon illee nutti gabaabbataa jira. Kana xumuruu fi mee akka amma kaasaa jirtanitti dhumarratti yaada addaa yoo qabaata isinii kenna. Waan tokko akka beeksiftan ofumaa keessanii akka karaa addaa argaa jirutti eebba kitaabichaa kana Edmonton irratti qabdu. Inni kunniin bifa kamiin hawaasa akka kitaaba achi irratti argaman ibsachuu barbaaddanii jedheeti achi booda yaa waan keessa keenya jiruu fi dhugaa isin waliin yeroo dheeraa haasa'uuf dharra'aa ture hunda asirratti kaasuuf hin dandeenyu guyyaa tokkoon wantoonni kaasuun baay'ee kumaa kitilatu jira. Kanaaf wanta silaa ijoo ta'anii dubbii irraa dubbatuu barbaaddanii fi erga beeksisaa kana xumurattanii booda carraa isinii kenna. Dhageeffatoota keenya kun kan hordofaa jirtan Oromiyaa Digital Media qophii keessummaati. Hayyuu nama guddaa obbo Saamu'eel Qomichaa waliin kan jirru dhimmi irra haasaa jiru akkuma argaa jirtani waa'ee dhimma barnoota seenaa bu'aa bayii jireenya isaanii irraa haasaa jirra. Itti dhiyaadhaa jedha. Mee obbo Saamu'eel isinillee akkuma amma kaastan mee kitaabichi keessan kun Edmontonitti bifa kamiin eebbifamuuf deema? Yoom eebbifama? Waan jedhu carraa isinii kenna. Galatoomii obbo Adam dhugamatti ulfaadhu miidiyaan Oromiyaa Digital Media illee akka guddatu hawwii kiyya wanna dandeenyuun raabsuudhaan hordofuudhaan hin jajjabeessinaa. Edmontonitti kitaaba kana eebbisuu fi kan walitti dhufaa jiru ji'a kana guyyaa 31ti. Ji'a kana adoolessa yookaan Meey guyyaa 31ti sa'aatii 3 irraa haga 10 ta'a. Kitaaba kana wanni eebbifnuuf inni guddaan kitaaba erganiiti suuqii tokko ka'anii bituun hin danda'ama. Garuu nuti karoorri kenna ummanni kenna walitti dhufee dargaggoo teenna wajjin ijoollee teenna tajaalannu wajjin ijoollee teenna jiru ijoollummaa isaanii barnootaa fi hojiitti tattaafatan
waliin haasa'uu barbaanna, maatii wajjin mari'achuu barbaanna, akkamitti egeree ijoollee teennaa cimsuu jechuun egeree Oromoo cimsuu jechuudha. Egeree Oromoo tolchuu jechuudha. Kana mari'achuu barbaanna. Dhugumatti koreen dhaabbateetiin jira. Torbaanuma tokko dura dhaabbatee yeroo gabaabaa. Haa ta'u ammoo hawaasni keenya akka Edmonton hawaasa cimaa yeroo hundaa waliin hojjannaa, waa'ee aadaa irra waliin hojjannaa, waa'ee nu barbaachisaa hunda irratti wal qunnamnaa. Haa ulfaatan isaan kalee torbaan dabre sadaffaan fakkaata walgahiin goone kun sadaffaadha. Uummatatti dhaamsa geessaatiin jiranii uummanni akka dhufee hirmaatu. Akka kitaaballee bitatu, kitaaba bituun kitaabni kun akka ummata gahu gargaaruuf malee barreessaa kitaabaa duroomsuu fi miti. Namni kitaaba barreessu miskiina, namni kitaaba barreessu hiyyeessa. Namni kitaabarraa wanni argamu hin jiru. Wanni jiraa maali? Dhaamsatu ummata gaha. Suni gatii guddaa. Dhaamsi kun ka sabaati, ka biyyaati, ka ummataati, kana barbaanna. Keessattuu wanni waan barreessuu irratti wanni dubbannu maali? Amma maanguddoonni keenya himaansaan oduu beekumsa qaban, mataa qaban. Ofimmoo barreessuu hin danda'an. Wanni dargaggoo teennaaf dhaama aayyoo tante, aabboo kan kee yookaan akkoo tante tasii waliin jiran irraa silaa intarneeta keessa guddattani. Anamma waan tokko ijoollee na gargaara jedha malee gubbaa malee hin beeku. Kana waan beektaniif sagaleen irraa waraabbadhaa. Warra keessan irraa ol bulii isaanii ka dabre jiruuf jireenya isaanii ka keessa dhufan irraa waraabbadhaati. Gaafa guddattanii yaadni keessan bilchaate waan ajaa'ibaa isinii ta'a. Kana himaa jira jechuudha. Akka barreeffatan, akka waraabbatan irraa. Rikoord gochuudhaan jechuudha. Waraabbachuu jechuun irraa kaatanii, diskii irra kaatanii, diskii illee barbaachisu qilleensarra kilaawud duumessa keessa taa'aa achi gaafa barbaadan kitaabatti jijjiiruun danda'ama. Kana godhaa maaloo ijoollee teenya daraa keessan. Maatiin illee ijoolleen yoo mana barnootaatti galte dhuguma hojiin illee hafuura namatti hin kennu, yeroon hin jiru, sakalaa jiru sakalaati. Ammoo akkasumatti guyyaatti sa'aatii takka yoo dandeettan ijoollee teessan waan baratte gaafadhaa. Adda kiyya maal barattee galte? Bareedduuti. Maal barattee galte? Hadha natti himee ani hin beeku. Ana na barsiisi yoo jenne nu himuuf jecha aadeffatanii gaafuu waan baratan sammata qabatanii waan galaniif akkasumaan maal ta'aa deemu? Guddataa deemu jechuudha. Kanaafi tokko kana ijoollee teenya haa ilaallu, ijoollee teenya waan baratan haa gaafannu, ijoollee teenya haa jajjabeeffannu, ufii kennallee afaan Oromoo haa barannu maanguddoonni. Afaan Oromoo baradhaa daraa waaqa. Baradhaa dubbachuu qofaa miti barreessaa waan beektan kitaabarra nuu kaayaa. Kun ammoo ijoolleen teenya galgala TV calatti akka hirrimiin fudhanne mee oduu durii hibboofa waliin taphadhaa. Torbaan keessa gaaf takka gaaf lama. Waan dur taatan. Amma akkas goone ijoollee akaakayyoota qabaate xiqqoo yoo nu bira dhufan nu dhibanii dhuguma waan kun mi'aayaadha. Wanni interneetaa kun waan ajaa'ibaati. Akkasumatti irraa saamanne wama itti himnu takiillee waliin taphan, hibboo waliin taphan, dhokachoollee mana keessa waliin taphan. Maaliif suni akkuma nu hawachuu dandeenyuuf akka qalbii isaanii keessa bu'uu dandeenyuuf jarri kun yoo nu harkaa fudhatan as deebisuun rakkisaa waan ta'eef haala kanatti haa jabaannu. Kitaaba koottaa nu eebbisaa warra naannoo Edmonton jirtan koottaa kitaabana waliin haasofnu waan ijoollee teennaa waliin mari'annaa. Akkuma kana ammoo yoo isinillee maal qaba yoo nu hamtan maal ijoollee dargaggoon achillee baay'ee jirani. Isaanii waliin illee haasa'uu barbaanna warri Awurooppaa jirtanillee. Oromoo Readers Society'n hawaasni dubbistoota Oromoo kan Kanaadaa qofaa miti, kan Calgary, Toronto, Edmonton qofaa miti, kan Minnesota qofaa miti. It's for all Oromo all over the world. Amma yoo Rabbi nu gargaaree East Africaatti illee afaan Oromoo barsiisuu fi jalqabaa jirra achitti. Nillee sagantaa karaa irra jiru waan tokkotu nu mijaa'ini akkanumaani walii hiina jechuudha. Uummata keenya riqicha afaaniitiin uummata Oromoo addunyaa irra jiru walitti finnaa
jechuudha. Kanarratti dadhabaa jirra ulfaadha. Ay baay'ee dhugaa ulfaadhaa malee waan jechuu tokko hin qabu waan guddaadha. Karoora guddaadha. Yeroo kanatti namni akkuma isinuu jettanii hojii kuulii humnaa yookaan biyya ormaa kanatti dalagaan qabame jiruun akkuma isin jetta amma waan tokkotti waliin galu waan tokko jechuu maallaqa dhabuun hiyyummaa miti ana biratti hin beeku. Namni waa barreessu hiyyeessaa naan jettanii ani fudhadhu isa sani maali nama guddaadha namni waa barreessu maallaqni durummaa nama baasu nama guddaadha waan namni guddaan ol kaa'e kuni qabeenya bara baraaf hin bannedha akkasitti hubannaa dhageeffatoota keenya kun hordofaa jirta Oromiyaa Digital Media qophii keessummaa obbo Saamu'eel Komichaa waliin taasisaa jirru yoo yaadichi kun yoo isinitti tole facaasuun yookaan walii qooduun namoota wanta kana wanti haasaa jirruu fi namoonni irraa haa fayyadamuufi namoonni hedduun ijoollee isaanii biyya ormaatitti bifatti guddifataa jirru hundumti keenya akkama beennu ijoolleen teenya yeroo ammaa kana afaan amma obbo Saamu'eel jedhan kana dubbataa jiru beeku waan takii kana beeku waan hibboo galgala taphatan kana beeku waa hedduutu jira nu durii hibboo yeroo taphannu hibboo xar jennee taphanna waa hedduutu ture ganda namaa lakkoofna ijoolleen meeqa mana meeqa akka jiran fakkat adda jira kun asittuyyuu hin jiru kanaaf dubbataa jirra facaasuun wal biraan gayaa kitaaba kanallee ebadha bakka inni jiru barbaada nama kanallee nama yeroo kanatti umurii kanatti namni waa hunda saba ofiitii kennee ani seenaa isaanii duuba deebee ilaalee jira nama yeroo baay'ee dadhabee jiru nama kanallee jajjabeessa maaliif wanti jajjabeessinu maali maallaqaan gargaaraa miti nama kana waan isaan harkaa qaban kan kaayyoo isaanii kun akka milkaa'uu fi cinaa haa dhaabbannuun dhaamsa Oromiyaa Digital Media fi dhaamsa kiyya mee isinis obbo Saamu'eel Komichaa waa hedduu kaasne wantoonni mi'aayeef akkanatti caqasaa yookaan wal gosaan bulanii har'aa fi sila waan sila guyyaa hadhaa tanatti mataa nuurraan buqqaane kurree nuurraan buqqaane kanaaf akkuma kitaaba keessa mata dureen ro'oo wanti itti ro'oofamu waa hedduu mee waan sila hadha jechuu barbaaddanii yeroon isin daangessee fi gabaabsitanii yaada dhaamsa dhumaa isinii kenne sagantaa keenya kan yaaddaa xumurra. Ulfaadhu Adame jiraadhaa Oromiyaa Digital Media illee akka guddatu ammallee irra deebi'ee hawwii kiyyaa hojii gaarii hojjetaa jirtu wanni jedhu yoo jiraate damma oduma mi'aawu qadaadani damma oduma mi'aawu qadaadani waan taanee fi waan keessa dabarree as kenne har'aa miti guyyaa 2-3 illee oduu teennee haasofnee hin fixnu har'a kan jalqabne kun dhugamatti waan guddaa isinillee ulfaadhaa wanni guddaan harkaanu qabaa waan ijoollee teennaati wanni guddaan qabeenyi guddaan harkaanu qabaa waan ijoollee teennaati ijoollee teenna akkamitti jabaannee akka hegeree isaanii tolchinu hegeree Oromoollee akkamitti akka midhaassinu irratti wal haa gargaarru haa hojjannu haa jabaannu biyyi gubbaan irra cululuqaa bareedaan kuni salphatti akkana hin taane ifaajee guddaan bareedeera biyyi kun ka xurii takka lafarratti hin argine kuni hagam sammuun namaa akka hojjetu argina biyyiti teenna hoo akkamitti karaa agartanii nageenyi biyya keenyatti bu'ullee hawwiidhaan waaqa kadhataa manni keenya akka ol dhagahu rakkoon biyya keenya akka furamu hojiinillee jabaa ta'a ijoollee teenya barnootaan qopheeffachuu qabnaa
Kanaafi nuu jabaadhaa quba nu qabaadhaa waan biraa homaa nuun godhina ijoollee mateenna ijoollee teenna jedha malee ijoollee tiyya ijoollee Oromoo tiyyaan ijoollee ebaluutiin jedhu ijoollee Oromoo ijoollee teenna ijoollee tiyya akka afaan aadaa waliin guddatan haa gargaaru. Yeroo baay'ee amma wanni arginu maali? Aadaa fa'aatu lagatamaa jira. Aadaa fa'aatu lagatamaa jira. Waan ajaa'ibaati. Anaan haa taphatan akka dhadhaa gaafa cidhaa jedha warri keenya. Anaan haa taphatan akka dhadhaa gaafa cidhaa. Kanaafi aadaan keenya ka tuffatamu oduu hin taane ka ittiin gammannu kan ittiin bashannannu kan ittiin boonnu malee kan waan salphina tokko iyyuu hin qabu aadaan Oromoo. Kanaafi aadaan keenya afaan keenya yoo afaan hin jirre ammoo aadaan jiraachuu hin danda'u. Sabni jiraachuu hin danda'u. Biyyi jiraachuu hin danda'u. Hundi isaanii afaan. Kanaafi afaan doonii aadaa baadhatu jenna. Afaan doonii aadaa baadhatu. Afaan ham'ee saba walitti qabu. Ham'ee saba walitti qabu. Afaan malee namni afaanuma dubbatu sadi. Afaan Oromoo hin dubbatini you can be anyone else, anything else. Kanaafi afaan keenya irratti haa jabaannu ijoollee teennaa irra haa jabaannu. Maal jedharee waan biraa taan damma utuma mi'aawu qadaadan jedhanii haa bulfannu. Baay'ee ulfaadhaa dhugaa akka bareedaa yaada mishaa sagantaa bareedaa waliin qabaanne dhaggeeffattoota keenya kun hordofaa jirta Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa qophii keessummaa obbo Saamu'eel Komichaa waliin taasisaa jirru. Amma sagantaa keenya kan guyyaadhaa yeroo nu daangessee gara goolabutti yookaan xumuratti irra geennee jirra. Isinis obbo Saamu'eel dhugaa ibannee karaa irra wal geennellee beektanii bakki amma irra wal jirru sunillee waan jajjabaachuu qabaati. Shanacha qormaata qoraasuma afaan Oromoo hin dagannu. Aarsaa baay'eetti kafallee sadarkaa kanaan baanee isinis nu dhuftanii jirtanii iddoo sanitti illee wal argine har'a immoo keessummaa Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa isin godhannee kabajtanii asitti affeerraa keenya fudhattanii dhuftanii yaada badhaa yaada barsiisoo ta'an akkasumas yaada saba Oromoo kutaa hundaafuu ta'u nuuf dabarsuu fi dhaamsa guddaa kana nuuf kaa'uu keessaniif horaa bulaa deebanaa isiniin jedhaa. Sagantaan keenya kan guyyaadhaa kanumaan xumuraa. Isin Oromoo warroonni hordoftoonni fi dhaggeeffattoonni Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa akkuma kana dura baratame waa hedduu karaa kanaan isinii dhiyeessina. Sheer godhuuni yaadni kun akka uummata bira ga'u nu taasisaa isiniin jedhaati. Sagantaa keenya kan guyyaadhaa kanumaan xumurraa isinis nagayaan naa tura haga sagantaa biraatiin deebineetti walitti deebinutti isiniin jedha. Ulfaadhaa.